akkam jirtu mee nadagaa jirtu Oromoo nagama nadageessu jaran ta'u mee wanna kana amma dandeessanitti share godhaati akka ummata keenya bira ga'u naaf godha maaloo amma dandeessanitti wariin dhagaa jirtan galatoomadha egaa wanna kana ni godhen beeku kanaan dura video live kana waraabes hin beeku kanaafu yoo xiqqoo rakkoon na mudate illee kana of kalchaasumaani amma dandeessan mee share oliif godhaati dhaamsa waliif dabarsina akkuma beekamu yeroo hamaa keessa jirra yeroo kanatti kanaaf jechaati waa tokko waliin mammareechuu qabna waliin haasa'uu qabna kan jedhu isatu xiqqoo amma gara live kana na fide maalumaafuu namni amma ta'e seenaa jira fayyaa ta'aa hundi keessanuu warra asirratti nu hordofaa jirtanii yoo rabbi jedhee kana booda darbee wannan dhufuu ta'a maalii fi halli biyya keessa jiru baay'ee hammaataa jira kanaaf jechaati wanni garaa keenya keessa jiru wanni saba keenyaaf ergaa dabarsuu nurra jiraatu hunda dabarsuutu dirqama ta'a kanaafu har'a isumatu dirqisiisee karaa Facebook live kanan dhufe ammas warri asirra jirtan share godha akka nama keenya hunda dhaqqabuufi egaa osoo gara dubbii kiyya ce'een dura akka artistii tokkotti isin bashannansiisa ergaa tokkos isiniif hin dabarsa isaas egaa namoonni akkuma beekamu gooti keenya artist Hacaaluu Hundeessaan nama ji'a tokkoof walakkaa guutuuf deema erga wareegame egaa waan inni nabsee isaanuuf jaallatanu akkananiisu jecha Hacaaluu yeroo hundayyuu hin yaadanna Hacaaluun egaa wanna Hacaaluu baay'ee jenneerra isa caalas baay'ee jechuu hin dandeenya xiqqooshi ergaas bohaaras gooneetu itti seenna eebbisa addunyaa yaadannaa Usmaayyoo Musaa yaadannaa Hacaaluu yaadannaa warra qabsoo kanatti wareegamanii kanaafu mee sirba eebbisa addunyaa tokkoof isiniif hin sirba nu hin biitamnu alaagaadhaani nu Oromoodha haa nu beekanii harrabaan sobaa nuun gabroomsanii lamu arrabaan aynun gowwomsanii arrabaan nu soba afaan qawweetti meeqaa kan gurrame mana hidhaatti badii tokko malee hanga du'aatti meeqa kan qalame qeesarratti simbirroo barriisi bosona marsi leencicha bosona na dudubbisi waan nu keessa jirru itti gabaasi waan nu keessa jirru itti gabaasi falmataa kiyyaa si abbaan biyyaa Oromoo kiyyaa si abbaan biyyaa qeerransoo kiyyaa si abbaan biyyaa falmataa kiyyaa
jabaataa kiyyaa si abbaan biyyaa jedha. Sumaayyoon keenya immoo sumaayyoon Musaa ammas biyyoon itti haa salphattu. Seenaa dhaabbataa yeroo dheeraa haqaa yaabbatee galmee seenaarraa ifee wal gahee addunyaa maaraa argaachuun lollaa Oromoon naarra muranne kaanee biyyaa fi lollaa dina sodaannee inus nu jaalaa dhugaa dhokattee yeroo dheeraa dirreetti baasuuf bobbaane jirra haqaa fi lollaa cubbuu fi yaanu fakkaataa keenyaaf yoomuun gabroomnu fakkaataa keenyaaf yoomuun bitamnu maaluma sabni Oromoo yoo walii galee fincilee lolee maal qaba dina isaa moohee gaafa tokko Oromoon lolee dutee wareegamtu lubbuun tiyya allaatti nama arsitu reeffa kiyya dutee wareegamtu lubbuun tiyya allaatti nama arsitu reeffa kiyya bifa kootiin barreeffamu bilisummaanii lafee kootiin ijaaramtu Oromiyaanii dhiiga kootiin barreeffamu bilisummaanii lafoo kootiin ijaaramtu Oromiyaanii. Ergan kana jedhe booda sirba tokko hin qaba kan amma haaraa hojjechaa jiru. Gara miidiyaatti hin baane ishee xiqqoo isinifan sirba mataa ishii waa'ee biyya keenyaati waa'ee Oromiyaati. Yaa biyya koo yaa badhaatu kan hundaafuu jaayataatu Oromiyaa yaa biyya koo biyya waa hundaan badhaate tokkummaa dhabdee tilmaan kee biyyan baa keessa facaate eessan dhaqaa aansii gatee hidda kiyyaatu sirraa latee. Egaa amma kana ergan isinii yaadachiise onnee isinitti hore amma gara ergaa kiyyanii dhaamsa kiyya har'aan darbuu barbaada. Dhaamsi koo har'aa egaa maali? Baay'een keessan akkuma hordofaa jirtanii akkuma ilaalaa jirtanii qabsoon uummata Oromoodhaa kan waggaa amata dheeraa itti qabsaa'ee du'ee jiruuf jireenya isaa itti dhabee waggaa sadan har'aa amma ta'e abdiin tokko mul'atte jennee nutis abdii godhannee akka artistiittis baay'een keenya callisnee gamaaf gamana ilaallee osoo baay'ee hin dubbanne karaa sirbaatiinis taanaan karaa miidiyaattiinis taanaan qeeqa baay'ee osoo hin qeeqin amma ta'e as keenya jirra. Dhugaadhaa baay'een keenya abdii amma ta'e qabna turre garuu amma akka beekamu hundi keenyaaf akka ifa ta'e abdiin sun zeerootti galeera. Zeeroo galu qofa osoo hin taane gara dubatti deebinee akka haaraatti negatiivii keessaa calqabuuf deemnaa jechuudha. Yoon kanan jedhu negatiivii yoon jedhu Oromoon akka mo'uu danda'u waggaa lamaan har'aa agarsiifnee jirra. Kanaafuu mootummaan amma aangorra jiru kuni akka kiyyatti umurii dheeraan qabu garuu akka diinonni keenya kanaan duraa mootummaa isaa amma jiru kana akkamitti akka lollu tooftaan amma ta'e xiqqoo jijjiiramuu qaba. Kanaaf jechaati wanni hatattamaa har'a dhaammachuu barbaadu waa'ee qabsaa'ota keenya kan mana hidhaa keessa jiranii hunda isaanii keessumattuu immoo
warra amma baay'ee dhukkubsataa jiru akka Jawaar Mohammad fa akka Obbo Baqqalaa Garbaanis dhukkubsataa kan jedhu dhagahee jira. Warra dhukkubsataa jiru keessumattuu mootummaan kun hatattamaan jara kanaa fi wanna barbaachisu hunda godhee at least fayyaan isaanii akka nuuf eeggamu kana gochuun dirqama keenya. Boru kaanee boo'uun boru kaanee torban 3 torban 4 memorial abaluuf maaliif godhuun jechuun homaa faayidaa tokko illee qabu. Ummanni Oromoo biyya keessa kan jirtan biyya alaa kan jirru irriba malee gadi baanee amma jarri kun yaalii isaan barbaachisu amma argatanitti amma mana hidhaa keessa bahanitti hundi keenya harka wal qabannee tokkummaadhaan ummata mootummaa nama nyaataa kana ofirraa fonqolchuun nu barbaachisa. Namoonni Oromoodhaa namoonni Oromoorraan alas kan jiran ilaalcha siyaasa isaaniitiin warra mana hidhaa jiran hundi akka gallakkifaman ummanni Oromoo walii wajjin dhaabbatee osoo amantiidhaan adda hin bahin ilaalcha siyaasaatiin osoo adda hin baane yeroo kanatti walitti dhufnee qabsaa'ota keenya kan mana hidhaa keessa jiranii baasisuudhaa fi halkanii guyyaa irratti hojjechuu qabna. Mootummaa kana karuma dandeenyeen karaa dinagdeenis taanaan karaa tooftaa biraa nuti beeknuus taanaan walitti haasa'aa mootummaa kana dura dhaabbachuu qabna. Gaafan kana jedhu amma qeerroon keenya qarreen keenya ummanni Oromoo Oromiyaa keessatti fincila adda addaa agarsiisaa jira. Fincilli kun gaariidha, itti fufuu qaba. Garuu akkatti fincila kana gaggeessan akkuma qabsaa'aan keenya Jawaar Mohammad yeroo hunda jechaa turetti tooftaadhaan wal dhagahuudhaan tarsiimoodhaan naamusaan masakamneetu eenyu waan namaa osoo hin balleessin kan baaneef mirga keenya gaafachuuf hamma ta'etti mirgi keenya sun amma deebi'utti naamusaan gadi baanee sagalee keenya dhageessifnee dura dhaabbachuu keenya sirriitti mul'isuu qabna. Warra immoo afaan keenya dubbachaa namuma keenya ta'anii qeerroo jedhanii nu keessa seenanii isin keessa seenanii warra dhakaa darbatu yookiin immoo warra jeequmsa tokko kaasuu namoota barbaadaniif namoota yaalaniif ammas jaroota sana of keessaa baasa. Nuti amma saba kaan miidhoo yookiin immoo waa tokko balleessuuf osoo hin taane sagalee keenya dhageessisuuf haala ba'aa jirra. Kanaaf jechaati nama isin keessaa waa balleessuuf deemu, nama isin keessaa saba biraa tuquuf deemu, nama isin keessaa karoora isin baataniif sana ala namni deemu yoo jiraate nama keessan of keessaa baasaa adaraa keessan. Maaliif qeerroon maqaa gaarii qabaa, naamusni isin qabdan addunyaanuu ragaa bahee jira. Akka maqaan keessan sun maqaan Oromoon sun akka hin banne naamusaan masakamaati. Roorroo keessan garuu karaa nagaatiin amma dandeessanitti gadi baasaa dhageessisa. Karaa qeerrootiin kanan jedha. Karaa ummata Oromoo keessumattuu ummata Oromoo giddugalaa akkuma beekamu mootummaan badhaadhinaa kuni durirraa kaasee warra giddugalaa kana tuulama xiqqoo sega maccisiin jira gara giddugalaa kana wanna tuulamaa fi Oromoo kaanii adda baasee tuulamni kuni yookiin immoo giddugalaan kuni akka Abiy wajjin jiraate akka Abiy wajjin hojjechaa jiru warri kaan immoo kan Abiy jibbanii fi Abiy warra kana ofitti qabee jara kaan ofirraa qabee maali sila jiru kan jedhu hoduuma hin taane hoduuma qabatama hin qabaanne hoduuma seenaa keessattis tahee ammas kan oma bu'uura tokko hin qabaanne ololaa jiru. Kanaaf jechaati ummanni giddu galeessaa ummanni tuulamaa yoo Oromoon hundi bilisoome malee tuulamni qobaatti yoomiyyuu
taanaan bilisa ba'uu hin danda'u. Kanaan duras gaafa Oromoon hacuucamu hunduu walumaan hacuucame Oromummaa keenyaan nu hacuucanii amma Oromootu tuulama kanatu Itoophiyaawidha maalidha akkasitti du'ee maali jedhanii wanni haasa'an kun hundi haasa'aa sobaa haasa'aa siyaasaa fi itti fayyadama jiran sila ta'ee fi kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha yaa uummata kiyyaa. Maaliifi nuti wanna baay'ee keessa dabarree beekamaadha. Seenaa kana keessatti uummanni keenya kan giddu galaa Finfinneerraa buqqa'ee firoota isaa obbolaatoo isaa gara Arsiif Baalee kana godaanee gara Harar kana godaanee gara Darree kana godaanee jiruma akkamii akka jiraataa ture akkam jiraachaa jiru hundi keenya hin beekna. Kanaaf jechaati nu gidduutti adda addummaa kana yoo bilisoomne akka Oromootti hundi keenyatu bilisooma. Yoo gabroomnes hundi keenyatu waliin gabrooma. Okay? Gandi tokko bilisa ba'ee gandi tokko gabrummaa keessa hafuun hin taatu Oromoo keessatti. Kanaaf jechaati uummanni giddu galeessaa, uummanni Shawaa, uummanni Tuulamaa kana sirriitti beekuu qaba.